Haayimiin jireenyi Buruukee faana nagahaa ani gaafan itti siqee inni ofirraan asissaa inni natti siqee ani ofirraan isa sissaa isaa dhumaa amma murteeffadheetanii dhufee mi'a koo magaalaa Finfinnee jiru fe'adhee gara qe'ee abbaa koo fi qe'ee haadha kootiitti deebi'uun barbaada. Sammuu koo boqochiisuu barbaada yoo jettu dubbatteetu jirti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessaan siniin jecha subscribe like gochuun na jabeessaa siniin jedha. Asumadhaan jechuudha dhugaa abbaa qaalii gaashiyyee jechuudha. Eebbifamaa jedhaan hime siniin jedha. Shinillee naaf eebbisa abbaa kiyya qaalii baay'ee na wajjiniin dadhabaniitoo jiru. Bara dulluma isaanii yeroo itti boqochuu qabanidha. Yeroo itti hara galfachuu qabanidha. Anaa fi Buruukee gidduu baay'ee dadhabaniiru. Ijoollee isaatiidhaan immoo dadhabuu hin qabu. Yeroo itti kunuunfamu malee jettee dubbatteetoo jirti jechuudha. Egaa akka ishiin jettutti jechuudha viidiyoo yeroo darbee argitaniitoo jirtu ani isaan kadhachuu barbaadeera walitti deebinee waliin jiraanna jennaanii inni immoo hin barbaadu naan jedhee dhugumaanii jaalala keessa isaatii anaaf hin qabu malee osoo keessa isaatii anaan qabaatee ofitti na deebisa ture isa kanaafiyyuu kana caalaa homaa gochuu hin danda'u anis immoo balleesseera nan beekaa innis balleesseera. Eeyyee gaashiyyeen illee naan jechaa ture sinis immoo naan jechaa turtaniittu haa ta'uyyuu malee harmee isaa biras geessinee waan baay'eentu ta'e isa kanaafiyyuuti immoo homaa gochuun hin danda'amu erga inni didee ani dirqama wanti taasisu tokkollee too hin jiraatu. Kan jettu egaa jechuudha isa kanas dubartiin numti abbumti argitee dhuftee afaan ishee akkuma barbaaddetti yeroo shinnatti haasoftu waan baay'een dabarseera dhiphina gurguddaa sammuun kooyyuu ananan jiru yeroo tokko of ajjeesuun jedha kan ishiin jette jechuudha. Egaa akkasumas eddaa isa faana waliin jiraachuu jalqabnee waan baay'eetu nu gidduutti ta'e manallee geeddarree mi'allee kallattiilee garaagaraatiin binnee mana keessa guunneetoo jirra. Isa kanaafiyyuu itti himeenanii dhaqeetoo fudhadheetoo gara maatii kootiitti egaa kan ishiin jetteetoo jirtu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf Waaqayyo adda akkasin baasu fedhii nama kamiyyuu miti waliin bareeddu jechuudha. Ilmi dhiiraa tokko immoo gaafa rakkina isaa fi gaafa wanti tokko irra gahee dubartii isa faana jajjabaattee wanticha keessa darbitudha jechuudha. Haayimiinis immoo jechuudha obsitee eeguu namoonni tootti manuu abbaayeen shilletoo gorsanuu jechuudha. Obsa godhachuu dhabuudhaan jechuudha. Egaa gara mana isaatii dhattee ani irraa gargar bahuun qabaa si faana jiraachuun qabu gaashiyyeetti himneetu jettee egaa dirqamadhaan jechuudha. Buruukeen akka ishirraa gargar bahu taasiste sana boodas immoo ani ilma dhiiraatidha. Garaa kutachuu yookiin immoo naaf dhumachuu hin danda'a situ iyyuu akkasii godhee kan inni jedheen jechuudha. Kana dura garuu gaashiyyeen bakka inni namna jedhannaani isaan dhufan ishiin hin boochi jechuudha. Fuulli diddiimate jechuudha baay'ee tokkodhaan gadditee tooyi ani jaalala kana keessaa bu'aan ani buuse tokkoyyuu hin jiru. Haarii fi ciqicciki yoo ta'e irraatiin kan hafe jettee jechuudha. Isaanis gaafa dhufanii ani waan tokko si faana haasa'uun barbaada jetteen jechuudha. Maayinni yennaani ani yoon gara mana keetitti deebi'eera ta'e na simachuu hin dandeessa miti ani garuu jireenya mataa kootiin jiraadha jedheeni si irraa gargar bahee jennaaniin gaashiyyeen immoo sangaan gaafa isaa hin dadhabaayii anis hin dadhabu harka koo bal'iseenanii si simadhaa si'is ta'ee Buruukeessi hin dadhaban ijoollee koo dadhabee hin beeku takashaa bal'aan qaba jedhanii jechuudha. Ishiinis immoo anis kanaaf fedha jettee jechuudha. Egaa Buruukee kana booddee kadhachuun hin barbaachisu anaaf isaa dhumateera jennaani ati yeroo darbe waan tokko jettee jireenya biraa eegaltee jetteeni jireenya biraa eegaltee jechuun nama sanadhaan dhaqiitii itti gali jechuudha. Wanta akkanaa hin barbaachisu eenyumti keessaniyyuu
akkana hin jedhiina inni dhiiras akkana hin jedhin ishiin dubartiinis akkana hin jedhiini kana jechuun karaa banuudha wanta ta'eefidha jechuudha. Egaa isaanii akka isaanitti fakkaateetti ishiin arrafachuudhumaa fi jechuudha. Buruukeenis immoo waan naan jedhe tokko qabaadhaan jechuudha. Ji'a lama ji'a tokko torbaan lama ofan dhaggeeffadha kan ofirraa na dhiibe ishiidha kanii jedhee jechuudha. Egaa akka kiyyatti jechuudha buruukeenis jechuudha maaliif shamarreedha waan taateef dargaggummaa keessa jirti daa'imas waan taateef egaa jechuun bakka ariifachuu dandeessi akka keetti yaaduu dhiisuu dandeessi akkamittiin kan hundumayyuu irratti taasisee jechuus dandeessi. Guyyaa fi yeroo natti dhuftee fi yeroo intalli himtee tokkodha waan ta'eef atis illee hargeera jettee dubbatteetta waan ta'eef dhiifama godhiifiitii waliidhaan jiraadha dhugaa dubbachuudhaa fi sillachan keessaniyyuu adda walirraa baataniitu taanaan hin miidhamtu dhugaa rabbii gaashiyyeen illee kana jedhaniitoo jiru jechuudha. Buruukeenis ayimiinis hin gaabbitu akka har'aa miti dubbiin jedhanii jechuudha. Mi'a ammoo waan fudhadhaa ishiin jennaani mi'a kan maalii fudhattaa ani gaafan kireesse mana sana guutuu waan hundumaa godhee sapiraayisii godhee horsiiseensisu harakaati adda hirtee baatu fidhaayi waan hojjettu achii qabda miti yoo danda'amaa ta'eera ta'ee ana hirraa bareedaa anatu si ba'a malee ati matumayyuu keessaa ba'uu hin dandeessu kanii inni egaa jedheen jechuudha. Ishiin immoo hin fedhu jettee har'uma fe'adhee har'a boruusoon hin jedhiin jetteen jechuudha. Baay'ee ciqiciqii ture gaafii kan inni si gaafadhu takkattuu baay'ee jireenya koo keessaa sin fedhu naan jettee isheedhaan immoo ani immoo bahee gaafan immoo ani immoo bahee immoo jedhu immoo ati immoo deebitee koottu jettee maal jechuudha mi'a seete mooyii kanatti qabachaa jirtu. Taphaadhamoo kan eegalteedhaan jechuudha. Taphas haa ta'uu maalis haa ta'uu baqqaani karaa booda ciqiciqii hin barbaadu tiritiree hin barbaadu asumarratti dhaabbachuu qaba minaaminedhaan jettee jechuudha. Gaasheen zimmi jedhi calli jedhi wanta asirratti dhaabbatu hin jiru jedhan jechuudha. Abbaa ajaa'ibaa dhugaa rabbii leenca goota dhugaa rabbii ani abbaa kanan baay'een ajaa'ibsiifadha jechuudha. Dhugaan baay'een isaan dinqisiifadha jechuun amma jaalallee intala isaanii faana dhaabbatanii jechuudha. Yeroo isaan akkasitti anaasaan baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Buruukeen immoo jechuudha baay'ee tokkoon jaalatu baay'ee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf ayimiirraa adda hin baasan jechuudha. Innillee baay'ee jaalata iddoo guddaa qabaaf gaasheedhaaf jechuudha. Isa gaa ka'iitii adeemi fa'ii minaamana jedhaniin kaleessa jechuudha sinin gaddisiise illee jedheeniitoo dubbateetoo jira jechuudha. Dhugaa buruukeen nama guddaadha namni hundumtiyyuu dhugaa baafee ture mucaan qabu inni tasumayyuuti ittiin shaqqaluuf dhufteen talleedhaan ittiin gaafa dhuma isaa gaafa haymiidhaan waamtee walitti deebi'aa baqqaayii wanti hundumtiyyuu haafu minaamana jettee yuutuubii banattee sokkitee achi booddee immoo ishiin kun immoo gidduun dhuftee baqqaan barbaadu gargar bahe gaafa jettu guyyaa lammataa isaatti immoo kaleessa isaa ishiin kan akkasitti ishiin immoo har'a isaa immoo keekii qopheessite jechuudha. Naasa akkana isin jechuu jaaladha gooftaan koo sinaa eebbisu.